Ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii miidiyaa Kiloolee, qophii keenyaan odeeffannoo wayitaawaa dhibbana naanna'aa jiran odeeffannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ani rakkoo Keeniyaa fi kibbatti ta'aa jiru keessaa hin qabu jechuun marroon dubbachuu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf hiriira. Gaafan gorsuu gorsa kan hin fudhannee har'a rakkoon uumamuu hordofee jaalgammachuun bilbilaan na dhiphisaa jira kan jedhu marroon rakkoo Keeniyaa fi kibbatti ta'aa jiru keessaa qooda hin qabu jedhee jira. Innis ani durumaan rakkinni dhalachuu mala jedheen irra deddeebiin itti iyyaa ture kan jedhee yoo ta'u, akkuma shiran irratti xaxaa ture sanaa rakkinachas baachuu qaba malee homaa gochuu hin danda'u jechuu oduun keessoo baatee nu qaqqabdee jirti. Jaalgammachuun gama isaatiin ani qofaatti ofii kootii jedhee waan dalagee hin qabu jechuun dubbatee yoo ta'u, amma hunduu gaafa waraanni kallattii lamaan nutti banamuu dugda nutti garagalchuun sirrii mitis jedheera. Marroon haalli jiru ulfaataa ta'uu hubannaan abidda keessatti nu gatee baqachuuf karoora akka qabullee odeeffannoo qaba jechuun miira abdii kutannaa keessa galee jaalgammachuun dubbatee jira. Taateen ta'aa jiru hundi hooggantoota shanii wal nyaachisaa jiras. Egaa jaallatamtoota qophii keenyaa odeeffannoo ammaaf qabnu asumaan golomnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatiinaa. Galatoomaa.